Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Nimooteek kan fayyaa koodhaa. Baga gara chaanaalii kanaatti nagaan dhuftan. Warri haaraa taatanii har'a viidiyoo baay'ee barbaachisaa ta'e tokko isiniif qabadheen dhufeen jira. Viidiyoon kun immoo ispiidii waayifaayi keenyaa warri moobaayiliin keessan ispiidiin isaa xiqqoo ta'e isin rakkisee ispiidii moobaayilii saamsangii irratti duwwaa kan hojjetudha. Moobaayilii saamsangii kan qabdan kana fayyadamaati. Ispiidii waayifaayi keessanii dachaa lamaan dabalachuu dandeessu. Kun immoo appilikeeshinii Google Play Store keessa deemuudhaan asirratti Samsung Band Selection jennee sarchi goona. Egasiitii booddee nuu fidaa. Install erga gooneetii booddee gaafa open goonu optionii sadii jira as bukkee Launch Band Selection More Network Setting Support the Developer kan jedhu jira. Launch Band Selection isa jedhutti erga buunee erga isa jalqabarra jirutti buunee keessa seennee booda tuqaa sadii ishee asirra jirtu kanatti buuna. Egasiitii booddee asirraati Band Selection isa jedhu kanatti itti buunee wanta optionii baay'eetu jira jechuudha. As keessaati optionii isa jalqabarra jiru kana LTE B1 Preferred isa jedhu kana isatti erga itti buuna. Egasiitii Selection isa jedhu kanarratti enable akka ta'uuf enable goona jechuudha. Ergasiitii process godhee nuu fixaa. Kana booddee keessaa baanee wantoota garaa garaa yoo goone iyyuu ispiidiin waayifaayi keenyaa akkaataan itti dabaluu ilaaluu dandeenya. Amma fakkeenyaaf yoo gara yuutuubiitti seennee laallee kunoo akkuma agartan ispiidii guddaadhaan deemaa jechuudha. Waayifaayiin ispiidii badaa hin qabne iyyuu moobaayilii keessa iyyuu ispiidiin qabu ta'es waayifaayi keessanittis ispiidii guddaa isiniif dabaluuf isin fayyada. Har'aaf kanuma hin qabadhee dhufee amma viidiyoo biraa wal agarrutti immoo nagaa. Subscribe, like, share gochuu immoo hin dagatinaa. Namoota hiriyoota keessaniif qoodus hin dagatinaa. Amma viidiyoo biraa wal agarrutti ammas nagaa.